nagan nagarra caaluu nagan waaqayyoo waaqa jiraataa baqaaf kallattii iddoo isin jirtan hundumaa keessatti isiniidhaaf habaayatu hordoftoota qiddoo YouTube kan taatan hunduma keessanii ifuu akkasumas immoo like share doolii sana tokkoon maatii naa ta'a na jajjabeessan dhaamsa kiyyaa. Guyyaa har'aas akkuma beekamu ani gahoota oduu qabadhee yoon dhufuu sinii jechuun jaaladhaa. Guyyaa har'aa garuu nama gammachiisa. Garuu gaddan namaatti namni gammadullee hin jiru. Akkasuma namittiin ajjii yookiin haati manaan arawaa jaartiin ajjii gubadheeraa boba'eeraa humna koo ollatti ta'eeraa yoo jettu dubbatte. Innis maalidha jennaani ani mana kana keessa hin bulu jedheeni ala bulee dhufe. Yeroon ala bulee dhufuu caaltuun uffata aadaa uffattee akkasuma ajjifana shashambaa qarbirr jedhanii suura ka'aa jiru argee jettee. Yeroo kana anis gara isaanii yemmuun ilaalu isheenis na argite gara ajjitti kaattee itti maramtee dhungattee wal dhungatanii wal haammatanii ani kuniin maalidha yoo jettu dubbatteetti. Ani kuniin maalidha eddoo jetteetti. Ati kuniin seexanaa jinniidha jennamoo maaluma jennarree silaa'oo akka tokko godhattaa in otaaltaa ol baataa gadi baataa in daddarbatamtaa akkam keessilaa hin beekamu eenyu akka taate soo silaa baruu hin dandeenye fuula keerraa al tokkoon irraa nuuf fudhatee eenyu akka taate si barraan dhaamsa kiyyadha. Gara oduu koo yeroon deebi'utti egaa ishiin kaameraa keeyyattee akkuma taa'aa turtanii ajjii fi caaltuun alarraa dhufanii. Alarraa yeroo dhufanii ajjiin ol darbee shettoo ofitti biifee achi booddee caaltuutti yeroo biifuu yeroo sadaffaa isheetti yeroo biifuu inaaffaa guddaan allayyaaleetta jechuun ni yaadatama. Maal gootaa maaliif anatti dura inni hin biifne maaliif isheetti biiftaa yoo jettu ajjeetti lola akkaastee ati maalidha namitti nanaa yookiin immoo namicha nanaa yoo jettu inni dubbattee. Maaltu ta'e jedhee dhaqee bukkeeshii ittaa'ee uffata aadaa ishii uffattee jaaltiyyeen bukkeeshii teessee ni gubattee ni wadhamtee. Yeroo kanatti faajettee baay'ee sirraa bareedeera caaltiyyee siin jechuun jaaladha intala namaa kan taate amala qabeetti seeraan kan guddatteen dhaamsa kiyyadha. Sana booddee anaanii maaliifi kottuutii suura wajjiniin hin kaana jettee innaaf hin bilbiltuu nyaattanii quuftanii dhuddanii dhuftanii jennaani nuti siifinneerraa kushiinaa jira dhaqee nyaadhu yeroo isaan jedhaniini anatu tirfii keessan hin nyaataa'ii yoo jettu dubbatte. Lakkiyaa akkii tirfee miti araadumaa dhaqii too nyaadhu yeroo jedhuuni ani kan maal nyaadhaa jettee achi gidduun gaafa caaltuun dubbattu namitti dhuma kananarraa hin qabdu ani dubbidhuma namitti kana hin jaalladhu yaaduma namitti kana hin barbaadu callarraa godhii ani isheefaa namitti kan hin haasa'u yoo jettu tagallatsee. Sana booddeetuma haasa'anuu maaliifi anaa nan baastuu jennaanii kottuu wajjiniin baanasiin jennaan diddee ennaa nuti dhufnu immoo silaa mana jirtaa maaltu naafaa ta'u jetta ati miti iyyoo jedhuuni ani ishii faana deemu hin barbaadu ani si faana deemuun hin barbaadaa yaadni koo fi yaadni ishii waliif hin galuu ani ishii hin barbaadu akkan ishii jibbu ni beekta miti yeroo jettu dubbatte. Ajjiin gidduu kanatti maaliif ishee jibbitaa isheen immoo baay'ee si jaalatti kanaafiyyuu maaltu haa ta'uudha kanatti yaaddu jennaani anii fi ishee ija tokkoon in ilaaltu ija gargarii nu ilaaltaa fedha koo yaada koo
anaaf guutuu qabda. Garuu immoo yeroo ishiin gadi dhibaatu ani ishii faana gadi ba'u barbaadu. Yeroo ani gadi ba'u ishiin na faana gadi ba'u hin dandeessu. Si jala maaliif akka saree imaraatu deemti yoo jedhuuni ammallee ani isa biraa hin hafu. Yoo inni ba'e isa faanaan ba'a, yoo inni gale isa faanaan gala yoo jettu Caaltuun sabboontuun keenya dubbatteetti. In gubatte in bubaate, in waadamte waan jettu dhabde, ol utaalte gad utaalte, in teesse in kaate, in dhaabbatte in kaatte, omaayyuu mala dhabde. Maaltu si barbaachisa kan hin baanaa yeroo inni jedhuuni wal qabatanii, wal tumanii, wal garafanii. Yeroo kanatti yeroo walirraa hin qabu, irraa nan qabiini na qabii yoo jedhan walittumuu dhuma duwwaa ta'ee sanaa abooddee maal taateetta jennaani ani si faana deemu barbaadaa jetteen ammasii ka inni deemna jennaan isheenis immoo Caaltuun anis si biraa hin hafu jetteeni. Ani sillachuu keessaniin iyyuu ija tokkoon nan ilaalaa ka'aa carqee keessaan qayyaradhaa ni deemnaa ni baanaa yeroo inni jedhu lakkii shifanaa ani deemu hin barbaadu, namitti kana ijaan arguu hin barbaadu, anii fi isheen mana tokko keessa jiraachuun hin danda'amus hin yaadamus yoo jettu dubbatteetti. Sanarraatiin kan ka'ee maaliif hin baatu jennaani lakki qobaadhuma akuna baasii jedhanii sanaan gaafa isaan wal lolanii ammas asiifachuu taalanii sirreerraan bahanii gaafa isaan wal lolan Caaltuu gadi baasee. Caaltuu gaafa inni gadi baasee qollofee maal barbaadda ati jennaani dubartii kana yookiin immoo Caaltuu nama jedhamu kana addunyaarraa galchuun barbaaddaa jettee. Ani immoo asirratti arabannaati ishee dhugaa jettee ilma namaa addunyaarraa galchanii waan ta'anii nyaatan sitti fakkaataayi. Dhimma maalii qabdaa? Qinaatii manfasii maaliif guutamtee? Ahuuricha akkasii si keessaa godhatee si mormee jireenya si dhoowwaa jiru ol si utaalchisee gadi si utaalchisu sana of keessaa dhayii baasiin dhaamsa kiyyadha. Sanaa booddee yeroo kanatti akkasi mitiiree jennaanii kana duwwaa miti bishaaniin danfisee itti naqaa iyyoo jettu ajjii itti himtee. Ajjiini manuma kana turiin na heegii jedhee balbala duubaan itti qollofee akka ba'e ni arginaa yookiin immoo ni yaadannaa. Sanarraatiin kan ka'e isheen gara duuba deebitee namittiidhuma kanaa mana kana keessa in teessu summii qixa walitti naqee fixinii isaan obaasee addunyaarraa galaafadhaa. Hojiin jalqabameera isinitti fakkaatee hojiin ammayyuu hin jalqabamne ganaa nu hafaa iyyoo jettu dubbatteetti. Kanaafiyyuu eegaayii Caaltuuni waan sin barbaaduu fi si waliin jiraachuuf iyyuu osoo hin taane dhala dhalteetu kana hundumaa ishii gatii kaffalchiisaa jira malee intala namaatii wanta argitee hin beekne si faana argiteetti ibidda jechaa jirti, maraatuu jechaa jirti. Dhugaadhuma nama jechuun namatti ulfaataa, seexana jechuuf immoo hin adeemtaa ni dubbattaa. Anaafiyyuu wanti isaa naaf hin gallee yoon jedhu kun yaada kooti. Akkasumas immoo warri koomentiidhaanii Caaltuun tala namaa amala qabeettii jabaadhu si wajjinaa ta'u rabbii yeroo jettanii miseeji barreessitaniif baay'ee namatti toltu. Namittiin immoo namittiidhuma taatee haftee homaa waan jijjiirama fiddu tokkollee hin qabdu. Ganaa hamminaan dhaadachaa jirti. Hammina ishee rabbi gadi haa naqu yoon jedhu yaada koo ibsadha. Siniin jecha egaa yoo YouTube kana subscribe like gochuun na wajjiniin ta'an dhaamsa kooti. Qaaliiwwan addunyaa mararra jirtanii shalom siniin jedha.